gaditti gadi dhiibatee moofi malee. Atama kaya meeshaa wal gursin jedhan. Nguuruu sinje. Nguur. Akin qabee lafa harkisi. Kabajaadha. Kaba. Anta esi ilaalinaa tu lafarra na harkistu mee na harkisime. Mee maal fiddame? Kaballaas tuufin meeshaa lukee lafa gahe. Wanti lafaa qabu tokko hin jiru. Wanti ol deebisu tokko hin jiru. Ani ishee gawwitti himee miti. Amma namni ilmoo akka tuqe nama ija koo ishee kana tuqe tolee. Ilmoo? Ilmoo maali? Namni daa'ima kiyya tuqe nama ija koo ishee kana tuqe. Atama daa'ima meeshaa ol gursin jedhe banan. Inguru. Kayi meeshaa ol gursin. Inguru. Inguru waan fiddeef dhimee. Iskee. Ingurtu mire? Hayyee mee situ namaati. Waan takkitti banaa gabbaas. Wal ilaalame. Teenya wal ilaal. Beenume. Eessa deeme? Baduru. Mee dhiiruman namuma dhiiramee meeshaa kana mana kana seetti gabbaaftu argaa an guyyaa sanii surree sana baafadheeti gurdii godhedin. Lakkuuccoo siidhee san deema. Inni uffataa huccuu moo ka warra ol fiffidatu kanatu si uffata. Akkuma viidiyoo jalqaba laaltan irrammoo har'ammoo viidiyoo ajaa'ibaa tokkoon walitti dhufneetii jirra. Viidiyoon kun egaa akkuma argitan kaa wallaalota viidiyoo ajjii fi caaltuti yeroo baay'ee irraa fagaadheetan tureyyuu wanti isaan irraa baratamu tokkumayyuu wanti irraa isaan irraa barattee uummataaf illee gabaastu gaarii miti jechuudha. Har'ammoo wanta na ajaa'ibe keessaa samoona kana akkasiin gaafa wal qaxqaxanii jalqaba argitaniirtu viidiyoo kana jechuudha. Maaliif taanaan dubartiin kabaja guddaa qabdi. Dubartiin ofiishiitiif of kabajiisti malee dhiirri namaan kabaju jechuudha. Maaliif taanaan ajjiin durattumaa ani yeroo baay'ee biraankii fi dhugaa isaanii walii baasuu hin danda'u. Garuu otoo biraankii ta'e miila isaatiin gadi nadhiitee isa faana jiraadhaan aadinan dhugaa waaqayyo jechuudha. Shamarran keenya of ta'uutii qabdu jechuudha. Nagaallee isin gaafachuutii hin dagan. Nagaa fi jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa biroo taataa yoo yaa ashamaa harkaa fuuna isiniin jecha warreen maamila siimboo fiqirii siimboo tuubii taatan laayik sheer gochuu hin dagatinaa warreen immoo maamila ishee hin taane kotta maamila isheetti dabalamaan isiniin jechuu barbaada. Egaa akkuma viidiyoo argitan kana waan nama ajaa'ibuu fi waan baay'ee tokko nama gaddisiisu jechuudha. Yeroo baay'ee shamarran keenya ofii keenyaaf akka waan dhiira malee abboomamuu yookiin jiraachuu hin dandeenye gadi dhiitamaa akka warra durattii sana jechuudha. Warri duratti koo barnoota osoo baratanii akkasitti tumamaa huleedhaan otoo qaxqaxamanuu mana keessa wajjin jiraachaa hin turan. Har'a garuu maaliif baranne edda yaada waliin furre akka warra durattii sana yeroo irra dhaabbatee miilan akkasiin gadi shiitumu kana isheen garuu jala dhaabbatte maalidha? Maaliif tumamtu? Wanta akkana maaliif ta'a? Ati koo shamarran yirga taate mirga kee kabachiisuu kan qabu sidha mataa keeti malee nama biraa miti. So kanaafuu gaafa ilmi dhiiraa miila ol sitti fudhatu ati maaf jala teessee dullaa dhugda? Maal ati harreedha? Yeroo hammaa beellannu rukutamaatii hin jiru jechuudha dhalamaa dhiisati. Kanaaf jireenya yoo taate ajjiin kun yoo taate hin baratu yoomumaa jechuudha. Yeroo baay'ee isaanii hordofaa amma garuu na jibbisiisan isaanuma hordofuudha jechuudha. Ishiinillee waa tokko irraan barattu innilleen akkasuma jazbaa jechuudha. Maaliif taanaan dhala namaa edda taate wal kabajuun gahee guddaadha. Gaa'ida keessatti dhiisati akkuma namummaa namaattuu kabaja namaaf laachuun kuni waa guddaadha jechuudha. Yeroo ammaa kana nama isin akkasii miidiyaa irratti sanaa viidiyoo amma daqqanattanii kaameraa daqqanattanii miila keessa wal kurkumtanii viidiyoo duuba teessanii waliin kurkumtanii Allah alam isa dhugaa walloltu ta'e miidiyaa guddifachuuf ta'e mee namoonni maal sinirraa baratu waan kana dhaloonni duubaa dhufu maal sinirraa barata ilmaan keessan boru viidiyoo keessa laaltu kun maal sinirraa baratti yoo chaayinaala guddifachuudhaaf ta'e wantoota garaagaraatiin chaayinaala guddifachuun ni danda'ama garuuti immoo caaltuu miskiina kana jechuudha gaafa maatiin keenya namni kussiniif hin ta'u jedhu gizee tokko ofii keenyaaf cillaanfootti deemuu osoo hin taane namni kun maatiin koo maaliif nama kana jibbi jedhanii sammuu isaanii keessatti sammuu keetiin ofii keetiif duubatti deemtee of qorachuuti qabda maaf taanaan yoomiyyuu kan keessa galee gaa'ila keessa galee gubatu haadha kee abbaa kee yookiin obboleettii kee osoo hin taane si'i mataa keeti jechuudha gaafa nama faana jireenya eegaluuf jettan namni sun maalidha karoorri isaa maalidha kaayyoon isaa maalidha kabajni siif kennuu fi maatii keetiif kennu maalidha jettee madaaluutii qabda jechuudha jaalala jechuun
gahee guddaa mataasaa qaba. Har'a jaalala keessatti wantoota godhamuu qabuu fi wantoota sirreeffamuu qabu in sirreessine taanaan jireenyi kee kara fuulduraa dukkana ta'uutii qaba jechuudha. Har'a osoo ilmoon godhatin utuu waan akka hin godhatin ofii keetiif of tasgabbeessitee of sirreessuun mirga qabda jechuudha. Asitti mirgi keenya fi dirqama keenya mirgi koo maalidha? Dirqamni koo maalidha jettee adda baafachuuti qabda. Hanga jala teessifte akkasiin miila keessa miilan gadi si'iitu ati maal miilan qabdu harkan qabdu kasmi jettee callistee akka harree dullaa dhuftu jechuudha. Dhugaa waaqayyo ani dhiira akkanaa laal lubbuun keessaa baasa na dha'uu dhiisiti fuula hamaadhaan maaf na laal. Gaa'illi isaaf hin taane taanaan karaa nageenya walitti dhufne karaa nageenya nadda baana malee akka nama beekumsa hin qabne tokkotti akka nama barnoota hin qabne tokkotti narra dhaabbatee gadi nan dha'u. Maaliif taanaan anis mirgan qaba innis mirga qaba. So abbaa manaa keetiif nama abbaa manaa keetiif dhiisiti nama kamiyyuu kabaja kenni malee wanti irraa si eenyu jedhu duubatti si dhorku hin jiru jechuudha. Har'a mucayyoo kan akkasiin gadi dhiiti. Boru daa'imti kee maal laalti? Kun ikkoo kan ishiin har'a irra gadi dhaabbattee dhiittu kun haadha ilmoo keetiti. Ilmoo maal fakkaatu si deessiti jirti. Gaafa inni daa'ima deessee inni nyaata hojjetuuf amalli sun irraa galee laata daa'ima arginaaniin jedhetan tureyyuu jechuudha. Har'a garuu itti deebi'ee ishiin deemuudhaaf jennaan si jammar gaafa deemuu barbaaddu abbaa manaa kee duubatti osoo hin taane edda garaa irraa kutattee yeroo baay'ee garuma keenyatu diina nuti ta'a. Garaa hin kutanne taanaan ofuma keenyan diina ofitti binna jechuudha. Kutachuutii qabda. Eenyu maaliif hin taane jechuudha. Jireenyi kara fuulduraa ifaadha. Jireenyi kee akkuma itti fufetti ta'a. Kan dabarsite gaariis amaas dabarsi garuu jireenya sakee kara fuulduraatiif jabaattee hojjechuun dirqama sirraa eeggamudha jechuudha. Akkanatti gadi tuhumtee otoo hin taane siraata kee mirgi koo dubbachuun eessattan qaba dirqamni koo maalidha? Nuti waan walirra laltaniiti hin beeknu jechuudha. Miidiyaa kana gubbaarratti immoo wantoonni haasa'amuu fi wantoonni mana dugda duuba haasa'amu tokko miti. Har'a kan kaameeraa gubbaarratti akkanatti dhaabbattee irra tumtu kana kaameeraa duuba immoo maal akka ishee gootu nuti hin beeknu jechuudha. Kanaafuu namni dhalli namaa ni jijjiirama jechuudha. Anguma umuriin deemaa deemu anguma daa'imtirree dhalatte gidduu isaanii jirtu umurii jijjiirama sammuurree jijjiiramaa deemu. Amma mee dhaloonni maal sinirraa barata? Viidiyoo isin hojjetaa jirtan kanarraa barnoota maal irraa barata? Dhalli namaa miidiyaan kun maal irraa barata? Isinoo akka sammuu daa'imaati as baatanii kan eenyu naman jettan. Nama gaafa tokko of taa'atii jiraadhaa shamarran keenya maali ati dhiiraa gadi miti laalla. Dhiiraa gadi miti onnee kee jabeeffadhu. Eenyumaa ni caalta eenyumaa gadi miti jechuudha. Diina kan nutti ta'u ofii keenya harka keenya fi garaa keenya diina nutti ta'a malee wanti diina nutti ta'u hin jiru. Boru carraa gaariidha. Boru jireenyi itti fufa. Jireenya hin sodaatin. Har'a qormaanni hedduun illee si haa qoramu. Hedduu qoramirree boru fayyaa waaqayyo kee kadhatte uumaa kee amantaa kan keessaa teessee uumaa kee yoo kadhatte gatii har'a kadhatte sana waaqayyoon siif kan fala jechuudha. Namatti amaanuuli namaaf gaarii yaada. Bakka dogoggora argitetti immoo dogoggorri kee maali? Bakka kanatti deebii jedhiitii gorsi. So kanaafi akkasiin dhaabbadhee gadi miilan akkatti gadi raggaxuu miti ija amaa fi arraba badaa natti hin baasu jechuudha. Hudheetan keessaa baasa malee anis guyyuma tokkoon dhaladhe inni na fuudhe sun illee guyyuma tokko dhalate garaagarummaan dhiiraaf gidduu jiru garaagarummaa saalati malee wanta dhiirri shamara caali fi shamarri immoo dhiira caalte yeroo hundumaa maaliif akka gadaantummaatti ilaallamu nuti nama miti moo ani nama miti moo jedhiitii dhaabbadhuuf madaali onnee kee jabeeffadhu karaa kamiinuu ta'e qormaanni kamiyyuu siif haa dhufu ati garuu onnee kee jabeeffadhu ani eenyu jedhiitii jabaadhu dhaabadhu dhiira malee jiraachuu ni dandeessa ofii keetiif ofitti amanamummaa yoo qabaatte jechuudha ofii keetiif laphee kee nan hojjedhaa qubaa koo jiraachuutii hin danda'a yoo jette wanti si dhorku hin jiru jechuudha. Kanaafuu viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kana jalatti immoo arraba tokko osoo hin taane yaada qabdan naa barreessaan isiniin jedha. Kanaaf turtii na wajjin gootaniif guddaa galatoomaa turtii gaarii warreen immoo laayik sheer gootan galatoomaa warreen immoo maamila kootti hin dabalamne koota maamila kootti dabalamaan isiniin jedha. Baay.